Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirtu hordoftoota YouTube channel EK ammas barnoota haaraadhaan isiniif deebi'eetiin jira jechuudha. Barnootaan an kaleessa barsiise irratti yaada keessan baay'eetu jira. Yaada keessan dirqama fudhataa deemuudha malee an ofumaa kiyyaan hojjedhu yaada keessan irraanis nan deema jechuudha. Fakkeenyaaf yaada keessan kaleessaa yoon kaase namoonni baay'een fakkeenyaaf Jimmaa Abbaa Jifaar kan jedhamu rabbiin sodaadhu waan akkanaan barsiisnii waan jedhudha jechuudha. Inni kaanis Umar Galatoomi waan jedhudha. Samiiraan immoo waan barsiiftu dhabdee nama wal ficcisiiftaa kan jedhu ni jira jechuudha. Inni kaan rabbii jedhii viidiyoo kana gubii kan jedhutu jira. An waan hin barsiisu ergasuma waan akkanaan barsiisaa ture. Kan kanarraan addaan isin barsiisuu deemaa jedheetiin ture jechuudha. Kanaaf lamaan wal bira qabee isin barsiisa. Tokko kan dhorkuu fi kan isin xalafu. Kana lammanuu baruun dirqama jechuudha. Akkuma nama dura barsiisaa ture. Fakkeenyaaf zeenii bilaashaa fa'aa kan na gaafataa turtan jirtanii. Zeenii bilaashaa sumaan yoon isin agarsiisu hiriyaa kiyyaa ni fayyadamaara. Amma zeeniin na biran jiru isin agarsiisuudhaaf hiriyaan kiyya garuu ni fayyadamaara. Kun waastaappiin naaf erge. Zeen firii kan jedhu irra buufattan jechuudha. Kun appilikeeshina isa kana namni barsiisee ture. Namoota baay'ee barsiisanii turan. Inni hin dalagaara jechuudha. Kun internet VPN kan jedhu kun zeenii irratti ni dalagaara. Gwaaddinyaan kiyya kun isa fayyadamaa jira jechuudha. Sawaan immoo ammaaf dhaabateera guutummaan guutuutti weebsaayitii jiraa guruuppii jiraa keessa ni jira. Gaafa jarri appdeet godhane sawaa an achumaanan asirra isiniif gadhiisa. Wanta isinii galuu qabu nan eega jechuudha. Nu eegaa jedhane jechuudha. Weebsaayitii jiraa fi guruuppii jiraa keessa telegiraamaanis ni jira. Gaafa appdeet godhane hin himani jirru nuyyuu gaafa sana guyyuma sanaan achumaan isiniif gadhiisa jechuudha. YouTube kana irratti hordofaa. Kan biraa immoo gara barnoota keenya irratti yoo dabarfannu jechuudha. Waan akkanaa durumaan hin barsiisaa ture. Warri YouTube kiyyaaf haaraa taatane garuu beekuu dhabuu dandeessanii. Fakkeenyaaf kan namni otoo ati hin arginiini silkii isaa si xalafee viidiyoo ofiin si waraabuu danda'utu jira. Akkuma nama dura barsiisaa ture argitaniitu namoota baay'een arginee yaadu. Fakkeenyaaf Facebook irratti nama 77,000tu laalee viidiyoo sana nama 77,000 laalee YouTube irratti nama 20,000 laalee seentanii ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf namumti tokko sitti bilbilaa yeroo sitti bilbilu sana irratti silkiin kee akkuma kana waa tokko mul'atu garuu inni viidiyoon si waraaba sagalee kee hin qadda'a jechuudha. Kanaaf kan akkanaa haalli isin irratti itti ofii dhowwachuu dandeessan ofirraa dhorkachuu dandeessanuun qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Walumaa galatti yoo fedhe samiirraa gad dhufee dachirra silkiidhumaan isin xalafuu malee abadan kaameeraa akkan isin xalafuu hin dandeenye aappii silkii keessan keessa namni akka inni dhoskuu hin dandeenye guutummaan guutuutti kan isinirraa dhorku isinii qabadhee dhufe jechuudha. Dursa warri sodaa qabdanu kana barachuun keessan dirqama jechuudha. Waan gara boodaatti waan baay'ee barsiisuuf waan an deemuuf lama wal bira kaa tokko kan xalafuu fi kan dhorku akkuma kanatti barsiisaa ture durumaan jechuudha. Cyber Torka jedhu kana buufattanii liinkii isaa description YouTube kiyyaa jala isiniifan hin kaa'a. Isa kana buufattan jechuudha. As keessatti gaafa seentanii kun maaluma kanatti isinii baasaa biloo kaameeraa kan jedhu kana yoo cuqaaftanii yoo sodaa qabdanu ta'e fakkeenyaaf silkii kan keessan namni xalafeeraa yoo sodaa kan qabdanu ta'e kaameeraa kana keessa seentanii kaameeraa kana akkanatti cuftan jechuudha. Gaafa kaameeraa cuftanii gaafa kaameeraa fayyadamtan qofa jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti gaafa cuftanii kaameeraan keessan hin dalagu jechuudha. Gaafa suuraa ka'uudhaaf yookaan immoo TikTok irratti bakka tokko irra viidiyoo gadhiisuudhaaf jettanii kana deebiftanii akkana cuftan yookaan kaameeraan keessan hin dalagu jechuudha. Kaameeraan akkanatti namni kaameeraadhaan isin xalafuu hin danda'u. Inni lammeessaa immoo aappii silkii keessan keessa dhokfatu. Fakkeenyaaf lakkoofsaan dhokfama. Akkuma nama durallee barsiisaa ture. Barsiiseera. Nama baay'ee ilaalaa ture. Facebook irratti gara nama 100,000 kun meeqan ilaala. YouTube irratti garuu nama 10,000 15 waan akkasii ilaala. Aappii silkii keessan keessa dhokatee jiru baasuudhaaf hiddeen aappiin ka jedhu kana gaafa isin cuqaastan aappii silkii keessan keessa dhokatee jiru isiniif baasa jechuudha. Asumaan bakka isin irraa deebistanus isiniif fida jechuudha. Amma hin dhoksine aappiin dhokateen jiru hankiyya jechuudha. Ittiin aansuudhaan immoo silkii keessan keessa foormaatii appilikeeshinaa foormaatii ta'ee bakka waan adda addaa ta'ee jechuudha vaayirasii ta'e jechuudha. Haala kanaan isiniif barbaadeessa tokkoffaa kanarratti isiniif qulqulleessa jechuudha. Aappiin kun walumaa galatti baay'ee isin fayyada. Beeksisa ni qaba jechuudha. Beeksisa kan fide akkanatti deebiftanii. Egaa aappiin kun silkii keessan keessa kan taa'u qabu. Warra sodaa qabuuf namni na xalafaa warra sodaa qabuuf. Egaa
kana boodatti waan akkanaa baay'een barsiisuu deema. Akkuma ammaan dura argaa turtan jechuudha. Warra yuutuubii kanaaf haaraa taatani malee warra kaan argaa turtani. Warri immoo hin arginiin yuutuubii kana yoo keessa seentanii gadi barbaaddanii waan baay'ee arguu dandeessan jechuudha. Kana barnoonni irraa qabu walumaa galatti kanuma. Yeroo biraatiin amma barnootuma akkana xalafaatiin walitti deebina. Barnoota biraatiin illee ni qabna. Kanaafuu warri sodaa qabdanu liinkii kana diskiraapshinii jalan siniif kaa'a. Warri amma viidiyoo kana gubii jettanu anaa miti aappii kan hojjete nama biraatu hojjete. An garuu isa hojjetame sanan isin agarsiise akka itti fayyadamamu. Diskiraapshinii jechuun ni beektanii aappii irraa diskiraapshinii kiyya kana bakka kana jalan sii kaa'a. Akkuma kaleessaa argattanii aappii kana jechuudha. Adda addatti hin kaa'e kunoo kaleessa yoo warri hin argin jirtanu mobaayila keessan irratti kan bu'u jedheen jalqaba isinii kaa'e kan nama xalafuu barbaaddanurra feetanii itti buuftanii jedhee kan haaluma kana adda isiniif kaa'e arras adda isiniif hin kaa'a jechuudha. Kanaaf kanarraa viidiyoon haaraa gadhiisu jala aappilikeeshina sana buufadhaati warri sodaa qabdan abbaan fedhe isin xalafuu hin danda'u. Isin waraabuu hin danda'u. Sagaleedhaanis ta'e maalis ta'e baay'ee jira aappilikeeshinni kun jechuudha. Kan akka fakkeenyaaf silkii nama barbaaddane abbaa inni itti bilbilu guyyaatti rikoordii isaa waraabee silkii keessan keessa kan isiniif kaa'u. Amma durallee barsiisaan ture sichis ni barsiisa jechuudha. Waan akkanaa ofirraa dhorkuudhaaf walumaa galatti aappilikeeshina kana fayyadamtanii. Walumaa galatti aappilikeeshina kana fayyadamtanii Cybertor jedha. Diskiraapshinii yuutuubii kiyyaa jalaa buufattanii laayik gochuu immoo hin dagatinaa. Har'aaf kanumaan